qabatu jecha jaa Dr. Gadaa yoo jaa ammallee deebi'ee yeroo kee qaalii fudhattee waamicha keenya kabajtee asirraan nu argamu keetiif galatoomii dabareen keetii itti fufuu dandeessa. Waddaa isinis jaalalisee lalisee jaalawwii akkasumas qopheessitooti dhangaa torbanii sagantaa bareedaa akkasii kana torbanii qopheessuu keessaniif baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Mata dureen har'a irratti dubbadhu gahee diddaan uummataa milkaa'ina qabsoo bilisummaa yookaan immoo bilisummaa qabu maalidha kan jedhu ta'a. Mata duree kana bakka lamatti qoodee ilaaluun barbaada. Jalqaba irratti diddaadhumti kunuu maali? Diddaa uummataa gaafa jennu maalidha diddaanii kan jedhu ni ilaalla. Akkasumas immoo maaltu diddaa uummataa kana fidaa? Uummanni immoo hin dida yoo ta'e akkamiin diddaa isaa gaggeessaa kan jedhu kutaama kana jalattii fi akkasumas immoo muuxannoon diddaa kana dura ture saboonni adda addaa diddaa adda addaa taasisuudhaan milkoo akkamii argatanii rakkoon yookaan qormaanni uummanni yeroo diddaa gaggeessu mudataa ture maali kan jedhu akkasumas diddaa uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni cunqurfamoonni Impaayera Itoophiyaa keessa jiran taasisaa turan illee maal fakkaata ture kan jedhu asuma kutaa kana jalatti ilaaluu yaala. Kutaa lammaffaa jalatti immoo gahee diddaan uummataa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee diddaan uummataa qabu maali kan jedhu gabaabinaan kaasuun barbaadaa jechuudha. Egaa uummanni tokko yeroo humnaan cabee sirna gabrummaa fi hacuuccaa saamichaa akkasumas immoo mirga namoomaa isaa fi mirga dimokiraasii isaa sarbu jalatti yommuu kufu callisee taa'ee ilaaluu jechaadha. Ni socho'aa, ni didaa, ni warraaqaa bilisummaa isaatii fi mirga isaa kabajaasaa deebifachuudhaaf uummanni diddaa gaggeessaa jechaadha. Callisee sirna gabroonfataa, sirna cunqursaa fi hacuuccaa yookaan immoo mirga isaa sarbuu hin dhaggeeffatu uummati kamiyyuu ofirratti lolaa ofirraa kaasuufis baay'ee ifaajaa jechuudha. Akkuma kana immoo warri uummata gabroonfatanii uummanni kun to'annaa isaanii jalaa akka hin baanee fi uummata kanarratti sirna to'atuu fi sirna cunqursuu uummata kana ukkaamsee qabu humnaan fe'uu jecha. Kanaaf diddaa uummataa gaafa jennu uummanni gama tokkoon bilisummaa isaa fi mirga isaa argachuuf yeroonni tattaafatu kan agarsiisuu fi gama biraan immoo warri uummata humnaan qabatanii uummata gabroomsan uummanni sirna sana jalatti hacuuccaa isaanii fi bittaa isaanii jalaa akka hin baane wayita isaan uummata irratti sirna bittaa tursuudhaaf hojjetan gidduutti mormii uumamuu fi qabsoo taasifamudha jechaadha. Egaa warri gabroonfatan warri uummata humnaan qabanii humnatti fayyadamuudhaanidha kan isaan uummata of jala tursuu danda'an yookaan immoo bara bittaa fi saamissaa hacuuccaa isaanii dheeressuu kan danda'an yoo uummanni humnaan qabamee bittaa isaanii jala turuu danda'edha. Isa kanaaf humna waraanaa, humna tikaa, poolisii akkuma kanas immoo caasaa maqaa mootummaa golgaa godhatanii egaa kun mootummaa jedhamu sirnuma isaan tajaajilu kanatti mootummaa jedhanii moggaasaniitu caasaa kana diriirsu caasaa bittaa fi saaminsaa hacuuccaa kana diriirsaniitu uummata kana ittiin to'atu jechaadha. Akkuma kana uummata illee ni qoqqoodu. Warri bitan kun uummanni akka hin dinne waliin ta'ee tokko ta'ee ka'ee sirna sanarratti akka hin fincillee fi qabsoo akka hin gaggeessine akkuma uummata illee amantaadhaan, kutaadhaan, naannoodhaan
akkasumas immoo saboota adda addaa illee yoo ta'e saballee qoqqoodaniitu bittaa isaanii sana dheereffatu jechaadha. Akkuma kanallee sammuu warra gabroonfatanii kana keessatti miira sodaa fi miira gadaantummaa ani hin danda'u, humni kun humna guddaadha, meeshaa guddaa qabaa, waraana baay'ee qabaa, fira baay'ee qabaa, hin beekaa jedhee akka uummanni gabroome sodaa keessa ba'uu hin dandeenye, yeroo hundaa sodaa keessa akka jiraatu sammuu uummataa keessatti sodaa fi gadaantummaa uumu jechaadha. Isa kanarratti barreessaan tokko namni Paawuloo Fereere jedhamu gaafa barreessu maal jedhaa? The oppressors are in the minds of the oppressed jedha. Warri nama cunqursan, warri nama gabroomsan kuni beesii isaanii, strongholdiin isaanii inni guddaan sammuu warra gabroomee keessadha jedha. Isa kanaaf yeroo baay'ee hojii diddaa uummataa fi hojii qabsoo bilisummaa keessatti uummata cunqursaa jala jiru, uummata gabrummaa jala jiru yaada isaanii keessaa, sammuu isaanii keessaa miira gadaantummaa fi sodaa sirna gabroonfataa qaban kana miicuu fi dhiqanii baasanii uummanni kun haala keessa jiru, gidiraa keessa jiru, rakkoo isarra jiru, rakkoo siyaasaa, rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa, aadaa, walumaa galatti haala isaa akka hubatee bilisummaa isaa fi mirga isaa falmatu taasisuun hojii isa jalqabaa ta'uu qabaa jedha. Namni kuni pedagogy of the oppressed wannoo jedhu yaada Frans Fanon irraa fi Karl Marx irraa walitti fudhateetu wannoo kana katabaa. Maal jechuudha? Cunqursitooti warri uummata cunqursanii uummanni akka ka'ee dideen falmanneef uummata kana qawween qofaan otoo hin taane, uummata kana qoqqooduun qofaan otoo hin taane keessa isaatti miira gadaantummaa fi sodaa yoo uumne uummata kana yeroo dheeraa bituu dandeenya jedhanii waan yaadaniifidha. Isa kana akkuma hunduu keenya seenaa keessatti agarree hangafooti keenya gaafa qabsoo bilisummaa Oromoo jalqaban hojiin isaan jalqaba hojjetanii fi baay'ee wareegama baasise hojii kana ture jechaadha. Uummati Oromoo yeroo dheeraadhaaf miirri kun akka keessa buluuf, akka kana keessaa hin baaneef yeroo hundumaa akkanatti hin danda'u jedhee miira gadaantummaa kana keessa akka jiraatuuf, akka of tuffatu, akka of jibbu sirni sun waan irratti hojjeteef qabsaa'ooti ganamaa, sabboontoti isa kana uummata Oromoo sammuu ilmaan Oromoo keessaa cabsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e amananii egaa argineerra wantoota seenaa keessatti ta'ee jechuudha. Haa ta'u garuu wanti kun dhaabatee jechuu hin dandeenyu. Waggoota torban darban argitan kana keessatti miira sodaa kana, miira gadaantummaa fi dhiphuu kana deebisanii uummata keenya keessatti uumuuf immoo yeroo isaan tattaafatan agarraa. Isa kana gara gadiitti ilaalla. Egaa uummanni isa kana dida jechaadha. Uummanni sirna akkas godhu kana dida jechaadha. Inni kun diddaa uummataati. Uummanni gaafa kana didu akkaataa itti uummanni didu warri dhimma kana irratti qoratan tarsiimoo diddaa uummataa kana irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodu. Akki tokko uummanni haaluma jiru keessa ta'ee karuma danda'uun karaa nagaa yeroo inni diddaa agarsiisudha. Inni gara biraan immoo meeshaa kaasee qawwee hidhatee eeboo qabatee waan danda'uun yeroo inni mirga isaa fi bilisummaa isaa kana deebifachuudhaaf ka'ee falmuudha jechaadha. Har'a as keessatti kan nuti irratti dubbannu diddaa uummataa karaa nagaa jedhamu yookaan immoo sicha hidhannaa malee meeshaa malee uummanni taasisu jedhu irratti kan dubbannu. Dhugaadha. Maqaadhaaf meeshaa malee diddaan meeshaa malee haa jedhamu malee qabatamaatti seenaa keessaas kan agarre kan dhiigi dhangala'uun keessa hin jirre, kan hidhamuun keessa hin jirre, kan du'uun keessa hin jirre, kan wareegama hin qabne qabsoon karaa nagaatiin gaggeeffamee sabni bilisummaa argate hin jiru jechaadha. Haa ta'u garuu karaa nagaadhaan jedhamee hin kaa'ama jechuudha gaafa qoqqoodamu. Tarsiimoo itti dhimma ba'amerraa ka'e. Tarsiimoo karaa nagaa kanatti egaa uummanni dhimma ba'uudhaa fi wantooti silaa barbaachisan yookaan immoo
haalonni barbaachisoo ta'antu jiru. Inni tokko sirni keessatti qabsaa'an suni sirna dimokiraasii ta'uutu irra jira. Sirna dimokiraasii jechuun namni bilisaan hiriira ba'ee mormuu, bilisaan yaada isaa ibsachuu, pireesiin walabaa jiraachuu, qaamileen mirga namoomaa irratti hojjetanii fi dhaabbileen adda addaa bilisa ta'anii waan ta'aa jiru hordofuu fi gabaasuu haala danda'uu qaban keessatti taasifamaa jechuudha. Diddaan uummataa karaa nagaa kunii jechuudha. Inni biraan diddaan uummataa karaa nagaa kunii haala inni akka handhureetti barbaadu keessaa tokko jaarmiyaa jabaa hoogganuu fi akkasumas immoo yoo uummati kun milkii argatu qabsoo isaatiin waatti ba'uu injifannoo uummata sanaa tiksuu danda'u. Keessumaa jaarmiyaa hidhate, jaarmiyaa meeshaa qabu, qawwee qabu, jabaa ta'ee uummata sanaaf birmachuu danda'u qabaachuun baay'ee barbaachisaadha haala amma asitti argamurra. Akkuma kanallee uummati diddaa sana gaggeessu hojii dippiloomaasii adda addaa sagantaasaa kaayyoo fedhii isaa kana beeksifachuu, barsiifachuu baay'ee barbaada. Egaa haala akkasii kana keessatti diddaan uummataa socho'uu adeemsisuu danda'a uummanni. Haa ta'u malee bakka haalli akkasii hin jirrettis uummanni diddaan gaggeessuu jechuu miti. Calliseen taa'u uummanni haalli dimokiraasiin dhabamuun, ba'anii dubbachuu dadhabuun, mirgi walabaa, pireesii walabaa dhabamuun, isaan kun dhabamuun uummanni callisee akka taa'us hin taasisu jechuudha. Uummanni isa kanarraa gaafa dhabummoo maal godhaa? Meeshaa kaaseetu qawweedhaan hidhatee humna isaatiin falmata jechaadha. Inni kun gosa diddaa isa biraati. Akkuma kana egaa uummanni gaafa diddaa kana adeemsisu diddaa isaa kana bifa garaagaraadhaan mul'isuu danda'a. Sirna didu sana sirna irratti fincilee sirna naaf hin ta'u jedhee irratti qabsaa'u sana tokko waan inni qabaachuun isarra jiru sirna sana maal gochuu danda'a? Deeggarsa dhorkuu danda'a uummanni. Deeggarsa gaafa jennu karaa siyaasaatiin sirni sun deeggarsa akka hin arganne, gama dinagdeedhaan uummatarraa akka deeggarsa hin arganne, walgahii gaafa waamu uummanni walgahii sirnichaa diduu, sirnichaaf ajajamuu diduu, sirnicha irratti fincila gaggeessu, fincila qofaa miti sirnichatti gibira kaffaluu diduu, sirnichaaf walumaa galatti caasaa sirni sun diriirseef ajajamuu diduu fi sirni sun akka hin tasgabboofne bakkaa bakkatti caasaa sirna sanaa qoqqobbii irra godhee uummanni diddaasaa agarsiisuu ni danda'a jechaadha. Muuxannoo kanaan biyyoonni bu'aa argatanii bilisummaa isaanii argatanillee ni jiru. Fakkeenyaaf biyyoota akka Hindii kaasuu dandeenya. Egaa qabsoo nagaati jedhamaa diddaa uummataati. Haa ta'u garuu achi keessatti namni baay'een wareegameera. Gaandiin fa'aa hidhamaniiru. Namoonni baay'een isa faana turanillee akkasuma hidhamaniiru. Ta'us diddaan uummataa kun adeemsa keessa babal'achaa gara sochii uummataatti guddachuudhaan sochii adda addaatti dabalee yeroo inni itti warraaqsatti dhufee warraaqsa dhalee warraaqsi kun jijjiirraa sirnaa fiduu ni jira jechaadha. Kana akkasittiin oguu ilaallu akkuma kana diddaan uummataa gama tokkoon immoo rakkoo mataa isaanii qabaataa jechaadha. Karaa nagaa uummanni yeroo socho'u akkuma jennee sirni gabroonfataan uummanni yeroo inni ba'ee mirga isaa falmatu, bilisummaa isaa gaafatu callisee hin ilaalu jechaadha. Hin ajjeesaa, hin hidhaa, hin dararaa, biyyarraa ari'aa. Inni kun qormaata guddaa diddaa uummanni karaa nagaa taasisuuti.
haa ta'u garuu tarkaanfii fi ajjeechaa sirni gaboonfataan kuni uummata callisiisuudhaaf irratti fudhatu kun daran uummata waan aarsuuf, uummata waan dallansiisuuf qabsichi babal'achaa fi diddaan uummataa babal'achaa bakka tokkorraa ka'ee bakka garaa garaatti faca'uu ni danda'a. Egaa bakka kanarratti gaafa uummata jennu waan uummata xiqqoo ishee dubbachuudhaaf uummanni murna adda addaati of keessaa qaba. Murna uummataa kana yookaas murni uummata keessa jiru kun akkaataa adda addaatiin diddaa gaggeessuu danda'a. Fakkeenyaaf murni qonnaan bulaan ni jira, daldalaan ni jira, hojjetaan mootummaan ni jira, barsiisaan ni jira, warri waldaalee adda addaadhaan ijaaraman ni jiru. Waldaa dubartii, waldaa ogeeyyotaa, waldaa barsiisotaa, waldaa adda addaa kan ijaaramanii jiran kun hin jiru. Isaan kun hundi isaaniitiyyuu qaama uummataati, uummatadha. Diddaa kana yeroo bakka tokkotti diddaan ka'ee diddaan kun qaamni gabroonfataan kun warra diddaa kana gaggeessuu irratti tarkaanfii fudhatu hammeessaa fi dararaa guddisaa deemu amana babal'achuu qabaa jechaadha. Bakka tokkotti qaama qonnaan bulaa qofa achitti ajjeesee dhimmi qonnaan bulaa dhimma daldalaan ilaalu, dhimmi dooktaraa, dhimma barsiisaan ilaalu, dhimmi ogeessa seeraa, dhimma injiinaraan ilaalu jedhee gabroonfataan iddoo tokkotti kaabsee hambisuu yaaluyyuu amalli diddaarraa arginu, muuxannoorraas akka arginutti amala babal'atee bakka tokko yoo ka'e murna hawaasaa hunda amma maqaa dhoone kana waliin ga'uudhaan inumaayyuu dhaqee sadarkaa qaama mootummaa keessatti warra sirnicha tiksan, warra sirnichaaf amanamoo ta'an, warra akka waraanaa, tikaa, caasaa mootummaa sana yerootti foxxoqsu yookaan immoo fincilsiisee gara qabsoo uummataatti makuu illee ni agarra jechaadha. Diddaan uummataa kun yeroo adda addaatti. Isa kanaaf akka fakkeenyaatti sochii qeerroo 2018 hanga 2018tti ta'e yaadachuu dandeenya. Sochiin qeerroo akkuma hundi keenya yaadannu diddaa barattootaa fi dargaggoota Oromoo irraatu gara sochii warraaqsa guddaa yoo xiqqaate mootummaa jijjiiruu danda'etti akka guddatee fi sochiin kun jalqaba qeerroorra ture achiirraa gara uummataatti achi sabaaf sablammoota biyyattii hunda waliin ga'ee sirna sana yoo jijjiiruullee baate mootummaa sana akka bakka jijjiiree yookaan immoo mootummaa sana akka kaasee argineerra. Akkuma kana diddaan uummataa deemaa ture sirna Haile Sillaasee naannoo 1974tti sochii barattoonni taasisan babal'achaa hojjettoota mootummaa bira gahuudhaan murna hawaasaa hunda bira dhaqee warraaqsa guddaa mootummaa Haile Sillaasee kuffiisuu danda'e ta'uusaallee seenaa keessatti ni yaadanna. Egaa diddaan uummataa kun humna ittiin waa jijjiiruu ni qaba jechaadha. Haa ta'u malee eegumsaa fi bu'aan diddaa kanarraa argamu yookaan immoo uummattoonni qabsaa'anii erga fincilanii erga wareegama adda addaa guddaa baasanii gaafa gara gaaffii isaaniitti dhufan immoo gaaffiin isaanii deebi'ee ammas martooma duraan ture keessa yeroo galuu fi sirni tokko jijjiiramee sirni biraa dhufu gaaffii saboota yerootti deebisuu dhabu. Fakkeenyaaf isa kana Itoophiyaa fakkeenya gaarii goonee fudhachuu dandeenya. Achuma keessa yeroo naanna'u argina jechaadha. Uummanni hin cunqurfamaa, cunqursaan sun diddaa dhalaa, diddaan sun warraaqsa uumee warraaqsisuun mootummaa jijjiiraa, mootummaan sun ammas naanna'ee dhufeetu cunqursaa sanatti fufaa, ammas uummanni hin didaa, hin fincilaa, warraaqee sirna sana mootummaa sana ofirraa kaasaa. Haa ta'u garuu ammas sirni silaa ka'ee uummataaf ta'uu
walqixxummaa, dimokiraasii, haqa hiree murteeffannaa sabootaa fi uummattoota cunqurfamaa argamsiisuu danda'u bakka qabachuu hin danda'u waan ta'e hin dandeenye waan ta'eef yeroo baay'ee rakkoon kun ni mul'ata jechaadha. Diddaan uummataa biyya hundaatti miti kan inni bilisummaa fidu. Mootummaa jijjiiruu ni danda'a. Mootummaa tokko fi seera tokko fiduu ni danda'a. Ta'u garuu uummanni waan barbaadu argachuu hin danda'u. Inni kun yeroo baay'ee inni akka sababaatti kan ka'u inni tokko kaayyoodhuma diddaa sanarratti gaafa sochiin uummataa jabaachaa deemu warri dantaa barbaadan warri aangoo barbaadan keessa seenaniitu gaaffii uummataa sana kaayyoo diddaa sana dhalee qabsoo sana dhalee mooksuudhaan akka isaaniif tolutti tolfachuun rakkoo tokkodha jedhu warri kanarratti qoratanii. Inni biraan sirnii fi dhaabbileen uummata tajaajilan yookaan kan uummataati jedhaman uummanni kan kooti jedhu fi uummataaf hojjetan dhabamuun yeroo adda addaatti uummanni diddaa yogguu geggeessu sirna mootummaa jijjiiru sirni sun achumatti hafeetu namni biraa yookaan immoo mootummaan biraa dhufee diddaa sana ammas irra deebi'ee akka ka'u malee gaaffii uummata akka deebi'u gochuu hanqachuu agarraa inni kun qormaata diddaan uummataa karaa nagaa qabudha jechaadha. Kan lammaffaatti yoon ce'u gumaacha diddaan uummataa qabsoo bilisummaadhaaf qabaachuu danda'u maali kan jedhuu fi qabsoon yookaan diddaa uummanni karaa adda addaa haala isaaf mijate keessatti taasisu qabsoo bilisummaadhaaf gumaacha guddaa qaba. Inni tokkoffaan sirna sana laamshessa. Sirni sun uummanni gaafa itti fincilu mootummaaf ajajamuu gaafa didu mootummaan kan inni mootummaan ajajamu yoo uummanni ajajamee fi yoo uummanni isa jalatti bulee uummanni gibira baasee uummanni seera mootummaa fi qajeelfama mootummaan baasu hojiitti hiike malee mootummaa jedhamuu hin danda'u haamileellee qabaachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo uummanni sirna tokko yookaan mootummaa tokko didu mootummaan sun madda galii dhabaa yeroo isaa uummata waraanuu fi uummata tasgabbeessuu mormitoota ajjeesuu hidhuu itti fixaa. Akkuma kanallee qabeenya gara sanatti waan fixuuf dinagdeedhaan siyaasaan dippiloomaasiin gama hundaan akka laamsha'u ta'a. Inni kun immoo qabsoo bilisummaa fi keessumaa warra hidhatee bilisummaa isaaniif loluuf galtee guddaa ta'a. Akkuma kanallee diddaan uummataa kun kaayyoon qabsichaa yookaan diddaa sanaa akka dhageetti argatuu fi mararfannoo argatu babal'atu hubatu uummanni hubatu taasisaa. Saboota gidduutti illee mararfannaa fi walii yaaduu walii birmachuu uumuu danda'a. Akkuma kana yommuu jabaatee sochiin fi hooggana akka masila kaasetti hooggana jaarmiyaa jabaa ittisa gochuu fi qabu. Bu'aa injifannoo diddaa uummataatiin argamu kana kan tiksuu danda'u qaamni hidhate socho'u yoo jiraate immoo sirna jijjiiruullee ni danda'a jechaadha. Akkuma kanallee diddaan uummataa uummata tokkoomsuu danda'a. Uummanni gaafa tokkoomu waliin ka'ee sirna sanarratti akka fincilu waliin ka'ee sirna sanarratti akka qabsaa'u taasisaa. Akkuma kana qabsoon bilisummaa akka finiinuu fi qooda mataasaa kenna. Akka dura dubbanne mootummaan uummata hacuucee uummata jala tursuudhaaf humna fayyadama. Humni kun immoo adaduma baay'achaa deemuun uummanni daran xiiqiitti seenuudhaan falmaatti cichaa deema. Akkuma kana namni harkaa meeshaa dhabee du'uusaa gaafa argu, hidhamuusaa gaafa argu gara meeshaa barbaaduutti, gara of ittisuutti, gara hidhachuutti deema.
Inni kunis bilisummaadhaa fi milkaa'ina bilisummaadhaaf qooda mataa isaatii qaba. Egaa walumaa galatti gabaabsuudhaa fi diddaan uummataa qabsoo bilisummaadhaa fi qooda qabaa jechuudha. Uummanni haadiduyyuu malee yeroo adda addaatti immoo waan uummanni barbaadu erga wareegama baasee, erga qabsaa'ee, erga mootummaa jijjiiruu danda'ee yerootti argachuu dadhabuu fi ammas deebi'ee barbaacha deemutu argamaa jechaadha. Inni kun akkuma amma sila dubbanne tokko kaayyoo diddaa sanaa ganamumarraa ka'anii qaaccessanii sirriitti beekuudha. Maaliifan didaa, maaliifin fincilaa isa jedhu sirriitti beekuu barbaada. Achi dhaaba jabaa jalatti hiriiran fakkeenyaaf nuyi amma akka keenyatti diddaa uummataa qindeessuudhaaf haala mijataa kan akka abaabootti qabuun jiru haala ammaatti waraana jabaa ijaarrachaa jirra. Waraana guddaa uummata keenyaaf golgaa ta'uu danda'u lafarratti ijaarrachaa jirra. Akkuma kanas immoo uummata keenya ijaaraa jirra. Uummati keenya waan danda'uun akka didu sirna sana akka seera isaatiin hin bulle sirna sana irratti qoqqobbii akka godhu irratti hojjechaa jirra. Kanaaf egaa wanni diddaan uummataa kunitti kanaan dura milkii dhabe yookaan immoo fiixaan bahiinsa dhabe kuni amma waan toora qabachaa jiruu fi abdii kan qabudha. Amma haala nuti jiruun yoo dubbachuu barbaade amma haala diddaan uummataa impaayiricha keessatti gara fuulduraa maal fakkaataa, maaltu eegamaa kan jedhuu fi akkuma amma argaa jirru impaayirri sun raafamaati jira. Uummanni hundi jechuun hin danda'ama. Sabaaf sablammoonni hundi dararaa adda addaa keessa jiru. Kunoon argituu jidduu kana ogeeyyiin fayyaa gaaffii mirgaati kan gaafataa jiranii. Mootummaan gaaffii isaanii jalaa gadi xiqqeessee gaaffii daabboo jedheeti kan inni gabaasaa jiru. Gaaffii daabboo qofaa miti. Gaaffii mirgaallee keessa jira. Argitanii ittoo ta'e impaayira sana keessatti ogeessi fayyaa yookaan dooktarri rasaasaan tumamee ajjeefama. Gatamee tureeffisaa sareen nyaataa. Akkuma kana immoo kaffaltii gahaa hin argatu. Kunoo argaa jirra hiriira ba'anii falmachaati jiru. Barsiisonni gama isaaniidhaan kan quba qabnu akkuma kana gaaffii kana qabu, gaaffii mirgaa qabu. Hojjettooti hundi uffata bal'aa qonnaan bulaan qotatee galfatee ijoollee isaa nyaachisuu hin dandeenye, daldalaan daldalatee bu'aa buufachuu hin dandeenye, barataan baratee hojii argachuu hin dandeenye. Hundi rakkoo keessa yerootti jiruu fi diddaan uummataa futtaafachuudhaaf waan xiqqoo tokko yerootti eegaa jiru ta'uusaa argina jechaadha. Inni kun irratti hojjetamaa jira. Nus gama keenyaan uummata keenya akka inni ka'ee falmatu hojjechaa jirra. Uummannis waliin kan irratti qophiitti jira jechuudha. Kana har'aa kanumaan goolabaa ulfaadhaa injifannoo uummata Oromoo. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa jaalatamaa ol jira. Gara gaaffii manaatti deemna. Gaaffiin keenya inni duraa amma ogeessotni fayyaa mindaan keenya nutti xiqqaatee jireenyi nutti hadhaa'ee onnee nu cabsee jedhanii sochii hiriiraa eegalanii jiranii kana akkamiin ilaaltu? Tokko tokkoon isin gaafadhaa itti nuffaa. Egaa ogeeyyiin fayyaa gaaffii isaan gaafatanii gaaffii miindaa qofaa dhaadheen fudhadhu. Maaliif gaaffiin mirgaas hin jira achi keessa. Gaaffiin kabajaa ni jira, gaaffiin bilisummaa ni jira. Akkatti ogeessi fayyaa tokko ajjeefamu argaa jirra. Akkatti gaafa gaaffii isaanii gaafatamu gaaffii mirgaa gaafatan mootummaan sun deebiitti kennu, sirni sun deebiitti kennu dhaggeeffachaa jirra. Sochii ogeeyyiin fayyaa amma godhaa jiranii sochii uummata hunda ilaallatudha. Adda ta'uu danda'u gaaffii mirgaati. Miindaa qofaa miti. Gaaffii mirgaallee of keessaa qabaa jechaadha.
Maaliif sirni suni erga aangootti dhufee waggaa 7 darban kana keessatti silaa mindaa hojjetaa kan ta'uu malu meeshaa waraanaa ittiin bitee diroonii, taankii, marfii ittiin bitee qonnaan bulaa ittiin reebaa, uummata ittiin fixaa, qabeenya biyyaa waraanaan barbadeessaa sirna turee fi amma sadarkaa itti mindaa dabaluu miti. Mindaa kana dura isaanii kaffalaa tureyyuu kaffaluu dadhabeetti jira. Kanaaf sirni sun fedhii dhabee otoo hin taane utuma fedhii qabaatee iyyuu mindaa ogeeyyii fayyaa kanaa akka isaan gaafatanitti waan fooyyessee deebii isaanii kennee nagaa buusuu hin fakkaatu. Ammoo ogeeyyiin fayyaa mindaa gabaabduu amma dabalame jedhamuuf yookaan immoo mindaan isinii fooyya'ame jedhamuuf waan gaaffii isaanii dhiisan natti hin fakkaatu. Kutaa ogeeyyii adda addaatu gaaffii kana qabaa. Barsiisonni illee itti fufuu, ogeeyyi seeraan ni jira, injiinaroonni ni jiru. Ogummaa adda addaa keessa kan jiran hundi isaaniitii rakkoo adda addaatu jira. Kana qofaa miti isaanillee mindaa xiqqoo sana iyyuu qabu. Kan nuti immoo baratee eebbifamee waggoota darban 5-6 kana 7 kana keessa takkaayyuu hojiin arganne karaarra bulu waan nyaatu dhabee nama meeqatu jira jechaadha. Injiinarri, dooktarri, barsiisaanii namoota adda addaatu jiru jechaadha kan hojii dhaban. Inni kun immoo ammas deebi'ee gaaffii hojii dhabaallee ta'uu danda'a jechuudha. Warri hojii dhabanillee hojii dhabne jedhanii gaaffii kaasuun isaanii oolu. Qonnaan bulaan nagaan bahee galuu dadhabee qotachuu dadhabeera. Qonnan dhabee oomishachuu hin dandeenye nagaan bahuu fi nagaan galuu hin dandeenye jedhee gaaffii kaasuutti deema. Kanaaf waan amma ogeeyyiin fayyaa godhan kuni waan salphaa miti barnoota guddaa kenna jechuudha. Maaliif hundiyyuu ukkaamamee waan jira malee waan qaamni itti tolee taa'u hin jiru jechaadha. Hayyee galatooma ulfaadhaa. Gaafiin lammaffaa yeroo Abiy Ahmed doolaara Ameerikaa biliyoona 10 oliin masaraa mootummaa ijaarsisaa jiru keessatti namni waan nyaatuu fi jireenyi isaa utubuuf mindaan itti xiqqaatee hiriira bahu wallaalummaa PP akkamiin ilaalama? Dhugaadha. Wallaalummaa guddaa wallaalummaas darbee immoo uummatarraa dantaa dhabu. Uummata tuffachuu fi naatoo tokkoyyuu uummataaf dhabuudha. Kan natti mul'atu dhuguma yerootti masaraa mootummaa ijaaran otoo hin taane biyya hojii dhabaan miiliyoonaan keessatti lakkaa'amu keessatti biyya buufata fayyaa hin qabne keessatti biyya manni barnootaa ga'aan hin jirre keessatti biyya daandii hin qabne bishaan qulqulluu uummanni hin qabne keessatti waan akkasii leegzerii ta'e ijaaruun hin tokko dhuguma wallaalummaadha. Inni biraan immoo dantaa uummataa dhabuu fi fedhiinuma ofii giddu galeessa godhachuurraa maddaa jechuudha. Okay, galatooma neetworkiin qaqqabaa jira dhiifama. Haala PP'n gaaffii sadaffaati. Haala PP'n misooma kooriidara jettee manneen namaa diiguun karaa fi gommaa culuqqisuu ijaaruuf qabdee jirtu keessatti ogeessa fayyaa fi barsiisotaa fi hojjettootni waajjiraalota gidira jireenyaa keessa jiruun PP'n rakkoo mindaa hojjettootaa furuu moo karaa fi gommaa halluu dibuu fi muka dhaabuutu dursa? Egaa kuni akkuma sila jenne dantaa uummataan qabanii uummataa fi bakka bu'aa uummataa miti uummanni isaan hin filanne itti gaafatama uummataan qaban uummanni bakka itti isaan argee maaliif dhimma kana raawwachuu diddee maaliif misooma naa fiduu diddee maaliif hojii dhabaan itti baay'istee maaf mucaan kun qaxaramne maaf mucaa koo ajjeeftaa maaf mucaa koo hiitaa maaf misooma ana barbaachisu hojjettu jedhee gaafachuu fi uummanni akkaataa itti gaafatu hin qabu. Waan itti kennate hin qabu. Uummanni iddootti arguus hin qabu. Paarlaamaan kan isaaniiti.
warri seera tumuu, warri seera hojiitti hiikuu, warri biyya sirna ajaju hundi isaanii nama tokkodha. Sirna tokkodha. Uummanni bakkatti sagalee isaa dhageessifatuu fi akkatti gaafatu waan hin qabneef isaan hojii akkasii taasisuu jechaadha. Inni kun gaafatamummaan itti dhaga'amuu dhabuuf dantaa uummataa dhabuu ammoo waan cululuqtuu wayii tokko magaalaa keessatti argisiisanii waan biyyi misoomte waan uummanni jireenyi isaa wayyaa'e fakkeessanii argisiisuudhaan uummata sossobachuudhaan yeroo isaan itti ololaaf dhimma itti ba'an ni agarra. Inni kun walumatti qabaatti yeroo ilaalu dantaa uummataa dhabuu fi uummanni immoo isaanii akka itti gaafatuu fi akkitti dhimma isaa jara kanatti dhimma isaa raawwachiifatu dhabuu isaati jechaadha. Wanti ittiin to'atu hin jiru. Mootummaa miti murnadha. Murna nama muraasaati akka barbaadanitti hojjetu. Kanaaf akkas godhu. Hayyee galatooma ulfaadhaa gaafii xumuraati. Diddaan uummataa fi qabsoon hidhannoo akka qabsoo bilisummaan galmaan gahu akkamiin wal gargaaruu danda'u? Sila dubbadheera diddaan uummataa akkuma jedhe sirna sana raasa. Sirna sana gaafa raasu sirni sun abdii kutachaa uummata kana to'achuuf gama tokkoon tarkaanfii hadhaa uummata irratti fudhata. Gama kaan immoo uummanni sirna sana irratti akka inni cichee falmuu godha. Hidhannootti akka deemu godha. Mootummaa sanaaf akka hin ajajamne godha. Inni kun qabsoo bilisummaa fi qabsoo hidhannoof galtee gaarii ta'a. Walitti qindeessuun immoo ni danda'ama jechaadha. Isa kana egaa keessaan waan hojjetamudha. Akkamiin qindaa'aa qabsoon hidhannoo fi qabsoon bilisummaa akka qabsoon uummanni karaa adda addaadhaan taasisu akkamiin waliin qindaa'ee deema kan jedhu keessoodhaan kan hojjetamu baay'een isaa haa ta'u garuu kan ifatti mul'atu uummanni gaafa sirna sana irratti fincilu sirna sana raasaa dinagdee sirnichaa siyaasisaa sochiinsaa caasaan isaa waan dadhabuu fi qabsoo hidhannoof galtee guddaa ta'a. Hayyee galatooma ulfaadhaa. Kara gaafii uummataatti deemnaa. Namoonni gaafii qabdan gaafii keessan dhiyeessuu hin dandeessan. Itti fufaa. Hayyee tiwiitarii irraa harka baasaa jiranii fati yoo zuumii keessa hin jiraanne. Taajuu namni jaamu harka baasee jira zuumii irra hawwii. Tuujii itti fufi. Tuujii Saadiq itti fufi. Ayyee harka fuunee akkuma fayyaa jirtan jechaa gaafiin sibiilaa fi baay'ee injifnoo aadaatti diddaan uummanni Oromoo gaggeessaa jiru ogeessota fayyaa fi barsiisota dabalatee fincilaa jiran kun diddaa jireenya dhuunfaa isaanii osoo reeffachuuf osoo hin ta'in diddaa garboomanii hojjechuu jibbuu irraa akka madde namoota irratti walii gala. Uummanni keenyaa fi qonnaan bulaas dabalatee yeroo qabu kanatti fayyadamee garbummaa kana ifa biyya akka diddaa argisiisee yookaan ifatti mootummaa akka gaafatu bakka sana nuuf tuqaa fi jedhatama. Hayyee galatoomii motora itti fufi. Motoroo itti fufi. Sagalee kee dhaga'aa hin jirru. Sagaleen kee hin jiru neetworkiidhaan fakkaata. Hawwii tiwiitarii irraa itti haafufanii. Hayyee fati. Qaalichi itti fufi. Qaalichi koruu.
Dasa ama kam san daga fa yakab don jirtu ama me jala dokta Yunus wa gawa kibela danda gawa chanda gawa kibela Gaafii mata duree wal qabate gaafachuu dandeessa. Dasa dokta indaga dokta jira indaga na akan fayya baga naga ambate kar sun jira ne ga baga naga ambate kar wan tuwa man baga maga mai da nya basu ke zaba sun jira ka woni siga fadume kam maturmo ke jirimbe warrot atike walin turtani le gadram e dabal warrak saref tan du kum kam wan saref tan sarenya te hadre du patun daga indagena ko kam wan ummati oromo arke jiru yoro wayane le intane occan am gumotuma pipi ar ummat oromo to chajiru yoro wayane le intane lak yoro dargi wuyum benu yoro wayane le intane Izuman dagena gam ki burumia khale wan to wuji wan ummatu kun tai ibo jil hukam aye lak tabar situ man tana me do ahmoti dirba are ahmoti woni sin dirba te fi goccha de ma jil goccha sir gajir goccha ummatu kun umma jiru kana fiyu me atiyu fakken na das ka banda no ganda kana urana te be ha me amma fakken na war goccha ummatu kun motumma dui motumma injir motumma ummata jibbame isane fakkeenya firoot qabsoo sanaa yoo horuu fi biyyoota adda addaa kana dubbisaa jirtu mucallisaa jirtu fakkeenya beektota Oromoo yoo karaa kaayoo sanaan areekaa jirtanii kan si gaafadhu allee miseensuun dhaabati warrumaatini achi keessidha waliin turtee deebilu siin jedhu ammoo jala guddadhee na beekanii kaala jiruu wadhanii maqaa haasitti mundan dammoo kaala jiruuti doonuu kibbatan keessa guddadhee miidhuu kanaafiyyuu jaaru jirtanii Rotan qabsoo sanaa iyyuu bakkeenya faranjoota na dubbisuu jirtanii uummata Oromoo dhiisii dubbisaa jirtanii beektota Oromoo sana gara qabsoo sanaa areekaa jirtanii sanuma warra ganda warra dhaabtanii bulchaa ture jirtanii waan atan taatan illee beekna waan atan tochan illee qabna yaa garre kanaaf jirti wanta jaaru jirti moo keessa jirtan karaan gaaban kanuma kan fedhan kan taayyaa tiiti deebi'aa hawwi. Hayyee galatoomii. Qaalicha Lagaraamis. Lagaraamis. Qopheessitoonni dangaa torbaaniiti sirmaatonni hundi keessan galatooma. Dr. Gadaanis galatoomi waan baay'ee babal'aa ibsite. Amma akkuma Dr. Gadaanis ibsetti bara 2012 keessa doktoroonni wal gahee gaafii gaafatanii jiru. Gaafiin gaafa san deebisanii anis damoota xiqqaa qabaa. Okay. Anis mindaa xiqqaan hojjechaa jira jeeti itti qoose. Erga akkana jenne amma gaafii doktoroota raayyaa miidiyaa gataanaan isaa mindaa 40,000 gataanaan doktarri waggaa 18 hanga 20 maalii barate mindaan isaa akkasuma 10. Gaafiin doktoroonni gaafii jiraachuu dhabuu gaafatan kuni gaawonii uffatanii humna shiftaa humna simbanyaa jedhanii wantoonni ibsan kun maal akeeka? Tokko. Lammata osoo gaafiin doktoroota irraa kaate malee ispeeshaalii barsiisota biraa jirti hojjettoota mootummaa biraa jirti akkuma ati jettetti. Beeksisa yookaan guyyaa 30 kaleessa nadaajii irratti fakkeenyaaf beeksisa irratti qarshii 10 dabalee naaftaa irratti qarshii 9 dabalee. Fulbaana irraa kaasee haga ammaatti qarshii naaftaa irratti qarshii 27 fi saantima 50 dabalee beeksisa irratti qarshii 30 takka arwee dabalee. Osoo gaafiin kun kanaan deemaa jirtu mootummaan IMF irraa liqii baasee diroonni wantoota adda addaatti gochaa jira. Osoo kun kanaan deemaa jiru osoo gaafiin baay'ee qulqullaa jiru wantoonni akka ta'e kun uummanni maaliif callisa? Ji'oota muraasa duraa Keeniyaatti parsantii xiqqoo gibirri dabalaan uummanni hanga paarlaamaa diiguutti wanta ta'e. Kana hoo uummanni seenya kadhachuu fi rakkachuu caalaa maaliif waraana kana cinaa dhaabbatanii falmachuu dadhaban? Maali wanti kun furmaanni isaa? Fakkeenyaaf ganaa dabalan mana nadaajii nama akka wanta godhanitti akka addunyaatti immoo nadaajii yoo furannee waggaa 5 kana keessa qarshii 6 saantimoo dabalee doolaara 67 fi hanga doolaara 73 fi 3 irra jiramma.
kuni uummanni maaliif itti callisa? Daranuutu wanni hundinuu qaalawaa deemaa jirti. Amma kanumarraa kaasee har'a wantoota jijjiirama baay'eetu jira. Kana akkamitti ilaaltu jechuu barbaadeeti ulfaadhaa galatoomaa. Hayyee qaalichi galatoom lagaraamis galatoomii nama Jalaayimed zoomii keessatti fufe. Hayyee Jalawwi galatoomii qopheessitoonni dhangaa torbaanii tiimiin dhangaa torbaanii hundi keessanuu torban eegdanii akkasitti hayyoota qaamolee dhimmi siyaasaa Oromoo ilaalu hunda fiddanii akkasitti nu dhiyeessuu keessaniif galata qabduun isiniin jedha. Akkasuma jaalalisee jaallammana kana keessa jirtan jaal Dr. Gadaa Ebbisaa hundi keessanuu ulfaadhaan jedha. Gaafuma gabaabduu waan xiqqoo amma jaalla lagaraa misirraa tuqe irraa hafte tokkoon itti dabaluu barbaade. Innis maal inni waa'eedhuma gaaffii mirgaa yookaan silaa haasawaa keessatti Dr. Gadaan tuqaa ture. Gaaffii bilisummaa ta'uu danda'a. Gaaffiin doktoroonni kaasan akkuma inni jedhe gaaffii waliigalaa biyyattii sana keessatti gitni hawaasaa hundi kaasuu malu doktoroonni kaasaa jiran jechuudha. Gaaffii bilisummaa, gaaffii mirga abbaa biyyummaa of keessatti hammata. Gaaffiin isaan kaasan kun jechuudha. Waan mindaa qofa irratti rarra'u miti. Garuu wanni ani itti dabaluu barbaade mootummaan faashistii Abiy Ahmad kaleessa natti fakkaata walitti qabee kaleessa modeen gadda walitti qabee yeroo haasofsiisu itti qoosaa ture kuma lagaraamis jedhe achiin booda karaa harka lafa jalaatiin raayyaa miidiyaa fi kaadiroonni sirnichaa ajaja gubbaarraa gaditti dabreen gaaffiin doktorootaa gaaffii isaanii miti gaaffii fiinxaaleeyyii fiinxaaleeyyoota irratti kenname fudhatanii socho'aa jiru. Isa kana fashalsuudhaaf miseensonni keenya deeggartoonni keenya kallattii hundaan irratti bobbaatanii karaa keessattuu marsaa hawaasaatiin ga'ee keessan baachuu qabdan ka jedhu waamicha akkasii godhaa jira. Sirni kun rifaasuu guddaa keessa burjaajii hamaa keessatti galee dhiphuudhaan waan qabee gadhiisu wallaalee jira. Isa kana isin akkamitti ilaaltu? Akkuma sila jedhame galteen amma ta'e kun qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu ABO WBOf durfamuuf hiree maal uumuu danda'a? Akkamittis dhimma itti ba'amuu qaba? Kanaaf gaaffii fiinxaalessaatiin inni jedhu kun on deemsisa. Akkamitti ilaaltu isin kana? Kanuma fayyaa ta'a. Hayyee galatoomii Jalaayimed falmataa Gadaa. Galatoomii Jalawwi teelegiraamii irraati nama gaaffii qabutu jira. Qeerroo seenaa itti fufi. Qeerroo seenaa maayikii kee banadhuuti itti fufi. Qeerroo. Haye yoya daga yoya qopheessitoota dhangaa torbaanii hundi keessanuu Jalawwi lagaraamis akkasuma Dr. Gadaa Oljiraa baga jiraattan isiniin jedha. Akkuma beekamu Empire Tortoreetii halkan guyyaa buqqa'ee lafa qabatee ilmaan Oromoo keessattuu Oromoof Oromiyaa keessatti sanyii raawwate Oromoo fi Oromiyaa keessatti akkasuma hiriirri mormii yookiin goolaba qabsoo xumura duula adda kumaa ittiin cichuu Oromoof Oromiyaa keessatti dammaqiinsi akkasii akka falmatuu impaayirri halkanii guyyaa har'a jireenya keessan kabaruu isiniin mijeessuuf
ta ol kaannee jirra ta ol kaanne san nyaannaa jedhe maybe impaayera biyya kana namtichi kun bu'aa maal buuse jireenya boruu jireenya eebjuu isaaniiti impaayera tana jisse malee wanni bu'aa takka buuses hin jiru oromiyaa keessatti akkasuma warroonni garaa fi raqaa fi halkanii guyyaa fiiganis yeroo ammaa kana jireenyi itti qaala'ee jireenya ofii keessattuu hadha argaa jiru harka keessaa buqqifataa jiru kana irratti hayyoonni Oromoo Oromiyaa qooda akka sirni impaayera turaan ilmaan Oromoo dhiigaaf harkaan dhiqate kan du'e irra kaaseeti duguugaa sanyii raawwate kana fiinsan dhaabichi abaa oboon wal qabatee kaleellee har'allee qeerroo bilisummaa Oromoo eenyutu hundeesse abaa oboo akkuma hundeessan miseensota ofiisanii fincille xumura gabrummaa akka itti fufu maal hojjetaa jira akkatti dammaqsaa jira galatoomaa ulfaadhaa dhugaa rabbii galatoomaa isiniin jedha jaalalaa fi kabajaa guddaa isin qaba gadaan gadaa xumuratamummaa injifannoo uummata Oromoo abaa oboon waaru isiniin jedha geeffadhe jaalawii hedduu galatoo. Hayyee ulfaadhu galatamu qeerroo eelaa baraa itti fufiitii jaalgadaatti deebisnaa. Eela jirta? Hayyee jaalgadaa sitti deebisee jira itti nufuuf galatu. Gaariidha. Gaaffiin akkuma sila kaasuuf yaale gaaffiin hakiimoonni amma taasisaa jiranii gaaffii mirgaati. Irra dhibaa hin qabu jechaadha. Gaaffii mirgaati kan gaafataa jiranii. Hin kabajamu kan barannee kabajamuu fi malee garboomuu fi miti gaaffii bilisummaallee of keessaa qaba. Tamaarnoo jedhanii afaan Amaaraa warri dubbatan labaarrinnet aadallam kan jedhan ni jiru afaan Oromoodhaan kan baranne gabbummaa fi miti uummata keenya tajaajiluudhaa fi gaaffii yaada jedhu dhaadannoo jedhullee dhaga'ama jechaadha. Dhaadannoo isaanii keessaa gaaffii mirgaati kan gaafatanii finxaaleeyyiis miti finxaaleeyyii kan jedhu sirni gabroonfataa sirni akka faashistii akka sirna abiyyii kun akkasuma nama jedha. Kun haaraa miti jechaadha. Impaayera sana keessatti gaafa uummanni waliin ka'ee qabsaa'u farra nageenyaa, finxaalessaa, shororkeessaa, sargoo gabbii, sagura lawuxii jedhaniitu warra mirga isaaniif falmatan, warra haqa isaaniif bilisummaa isaaniif dhaabbatan maqaa itti maxxansanii qabsichee fi sochiin sun akka gurraacha'ee uummata biratti fudhatama argatee warra kaan ofitti hin hammanne gochuuf yaalii taasisanidha jechaadha. Xiqqeessanii dhiyeessuun gaaffiin kun gaaffii daabbootii, gaaffiin kun gaaffii miindaatii, maallaqa keessan isinii dabalamaa manatti deebi'aa jechuun doorsisuun inumaa immoo jala dabarsanii immoo nama biraa iddoo keessanitti nama qaxarraa yoo isin hojii keessanitti deebi'uu diddan hojii dhabaa meeqatu jira isaaniin qaxarree isin qilleensa irratti isin hambisne jechuu achi keessaati olola adda addaa hin dhaga'ama jechuudha. Sochiin kun asitti dhaabbachuu qabu ejjennoo jedhu qabnaa nuti gabaabootti kan nuti hojjechaa jirrus tokko kanadha. Maaliif kaayyoo nuti qabsoo bilisummaa Oromoo uummanni ka'ee didee sirna cunqursaa fi roorroo akka ofirraa kaasu gargaaruudha, ijaaruudha, karaatti agarsiisuudha, hubachiisuudha. Inni kun tarsiimoo fi tooftaa qabsoo keenyaa keessaa illee isa tokkodha waan ta'eef kanarratti ofii keenya karaa keessaa irratti hojjechaa jirra. Kun hiree guddaadha, galtee guddaadha qabsoo bilisummaa Oromoof keessumaa qabsoo ABO taasisaa jiruu fi ABO'dhaaf hiree guddaa kan taasisu tokko
humna hidhatee diddaa uummataa kanaaf ittisa gochuu danda'u akkasumas immoo diddaa uummataa kanaa uummata harkaa fuudhee fiixaan baasee fedhiin uummataa akka tifkamuu fi eegamu gaaffiin uummataa akka deebi'u gochuu danda'u humna ga'umsa kanaa qabuu fi kaayyoo sanaan ejjennoo jabaa qabu waan ta'eef isa kana baay'ee hojjetaa jirra. Walumaan ilaalla. Inni biraan ani warri gabroonfataan godhu sila kaase inni finxaalessaa waan jedhu kana nuuniyyuu gaafa qeerroo bilisummaa Oromoo ijaaraa turre warrummaa aangootti bahee kana gaafa akka isaan aangootti ba'an isaan gargaarree gaafumatti wareegamumaa ilmaan Oromoo baasee qabsoo bilisummaa Oromoodhaan jarri kun barcuma sana kan argachuu danda'an maqaa Oromoo da'oo godhataniiti. Finxaalessaa turan jechaadha. Kun nu rifaasisuu qabu. Finxaalessas miti gaaffii mirgaati kan gaafatamaa jiru. Gaaffiin kun akka babal'atu kutaa hawaasaa hundaa akka ga'u barsiisaa bira akka dhaqu ogeessa seeraa bira akka dhaqu daldalaa bira akka dhaqu qonnaan bultoota bira akka dhaqu hojii dhabaa bira akka deemu irratti hojjenna sabaaf sablammoota hundaa akka wal faana kaasee sirna kana ofirraati gaggeessu irraa obbaafatu irratti hojjetamaa kanarratti immoo hojjechaa jirra jechuudha. Fixeera. Fatii itti fufuu dandeessa gaafii mana. Hayyee galatoomii gaafii manaatti deebina. Gaafii shanaffaa mootummaan kun mootummaa Oromootii warri jedhanii Oromoo yakkamaa tolchuuf dhama'aniif dhaamsa maalii qabduu jaa itti nuffaa? Dhaamsisaa akkuma irra deddeebinee kana duras dubbachaa turre mootummaan kun mootummaa Oromoo miti. Isa kanaaf sababni tokko Oromoon mootummaa filannoodhaan fedhii isaatiin filatee biyya naa bulchi jedhee aangootti kennate hin qabu. Jarri kun warra qaawwa humteetti fayyadamanii humna waraanaa harkaa qabanitti dhimma ba'anii caasaa sirnichaa keessa jiraachuu isaanii akka hireetti gargaaramanii warra aangootti dhufedha. Ofii isaanii yakkamtootadha. Warra kaleessa Oromoo ajjeesaa ture. Inumaa immoo erga aangootti dhufanii Oromoon sirna kam caalaa sirnoota darban Oromoof gaarii hojjetanii jechuu miti. Haa ta'u garuu akka sirna amma jiru kanatti kan Oromoo isinuu kaasaa turtanii kan Oromoo ajjeese, kan Oromoo buqqise, kan Oromoo salphise, kan Oromoo akka hin jirre godhe hin jiru jechaadha. Kanaaf ulaagaa kamiiniyyuu mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechaadha. Mootummaa Oromoo ta'uu hin taane diina Oromooti. Sirna Oromoo ajjeesu, sirna Oromoo buqqisu, sirna Oromoo salphisu, sirna biyya Oromoof qe'ee Oromoo diiguudha malee mootummaa Oromoo miti. Isaaniin kana jennaa. Kana hubachiisuudhaaf immoo yeroo adda addaattis mariin hin taasifamaa. Huballee wal qabnaa. Sabaaf sablammoota wajjiniin waltajjiin irratti wal argamee mari'atamuun ni jira jechaadha. Isa kana jechuun barbaada. Hayyee galatoomaa gaafii itti aanu warri akka Abiy Ahmad uummata ittisuuf fakkeessuuf warri kaabaa sitti dhufanii jedhanii sodaachisuu barbaadu. Dhuguma garaagarummaan Abiy Ahmadii fi warra kaabaa gidduu jiru maali? Miidhaan Abiy Ahmad Oromoo irraan gahee warra kaabaa Oromoo irraan gahee akkamiin madaalama? Dubbanne kanadha. Miidhaan Abiyyi Oromoo irraan gahee miidhaa TPLF waggaa 27 keessatti Oromoo irraan gahee olitti guddaadha jechaadha. Ammoo warri kaabaa sitti dhufaa jiru kan inni jedhu natti dhufaa jiru naa birmadhaa jechuu isaati. Isa kanas immoo uummati keenya beekuu qaba jechaadha. Warri kaabaa sababa itti wal ijaaranii qe'ee Oromootti dhufaniif tokkoyyuu jiru. Isa kana haalli Oromoon irra jiru dammaqiinsi Oromoo, ijaaramsi Oromoo, humna Oromoon qabu isa kana neeyyamu jechaadha.
isaanis kana ni beeku. Waan Abiyyi jechaa jiru yoo dhugaan jirtu dubbatamu ta'e anatti dhufaa jiru. Anatu bakka kanaa ka'uuf deemaas taa'ee isin saamuu, isin ajjeesuu, isin balleessuu irraatu na kaasuuf dhufaa jiru naa birmadhaa, anaan na eegaa, anaan na tiksaa jechuu isaati malee warri kaabaa Oromootti dhufaa jiru waan jedhu kijibadha. Abiyyi Oromoodhaaf yaadee Oromoodhaaf yaadda'ee egeree Oromoof quuqama godhatee miti. Maaliif hojii isaa hammayyuu gaafa aangoorra jiru kan Oromoof hin goone. Akkasitti namni Oromoo ajjeesu, kan akkasitti Oromoo buqqisu, akkasitti kan Oromoo salphisu mooraalii ittiin diinni sitti dhufee kadhii waliin kaanaa jedhu tokkumayyuu hin qabu. Kuni ololadha jechaadha. Abiyyiitu deeggarsa barbaacha aangoo isaatiif kachuudhaaf akkasittiin dhiyeessa. Baay'ee galatoomaa gaafii xumuraa mootummaan PP yoo jigee Oromoo irratti jigamoo Oromoo irraa jiga? Oromoo irraa jiga. Oromoo irratti jiguu danda'u akkuma amma jennee ba'aa guddaatu Oromoo irraa jigaa jechaadha. Baay'ee waan akka inni jigu waan danda'e hundumtiyyuu namni dhugaatti Oromoo jaallatu, namni dhugaatti an Oromoodha jedhee egeree Oromoo hawwu sirni kun mootummaan kun Oromoo irraa akka jigu hojjechuutu isarra jira. Kanaaf Oromoon ni obbaafata jechaadha utuu jigee. Jiguufis immoo jira already dhumeeraa. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Namoonni gaafii qabdan gaafii keessan itti fufuu hin dandeessan intalorra hangafaa siif dabarsee jira. Hayyeeffati ulfaadhu galatoomii warri gaafii qabdan kallattii jirtan hundaaniyyuu yoo gaafii qabaattan harki keessan baasaa yaadallee qabaattan yaada keessan kennachuu dandeessan. Eeg namatti harka baasu jira tokko. Eelaa baraa itti fufi. Hayyee itti fufi dhiifamaa ifaa maqaa kee roongii yoo yaamu. Amma dhaga'amaan jedhe. Hin dhaga'ama. Hayyee guddaa galatoomaa jaal hawwii akkanumallee jaal gadaa ol jirraa akkasuma hirmaattonni laayinii kanarra jirtanii guyyaa hojii keessan irraa aarsaa gootanii lafa jirtanitti sa'aatii kana quuqama Oromoon keessa jiruu fi miidhama Oromoon keessa jiru kallattii wal qabsiisuun baay'ee filatamaa fi gara fuulduraatti illee bifuma kanaan cimuu kan itti fufu ta'uu qaba. Jaal gadaan lafa kaaniiru wantoota amma uummanni Oromoo keessa jiruu fi kallattii uummanni Oromoo fuulduratti qabuu fi abdiin Oromoo fuulduratti qabu. Gaaffiin eenyurra akka jiruu fi ba'aan eenyurra akka jiru. Kan biraa immoo mootummaan kun yoo jige uummata Oromoo irratti jigamoo uummata Oromoo irraati jigaa kan jedhamu faana wal qabate. Sa'aatii kana immoo eenyutu gaaffii qaba eenyutu immoo gaaffii hin qabu. Sa'aatiin kun immoo sa'aatii murteessaadha moo sa'aatii murteessaa miti kan jennu lafa kaaniiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi lubbuu qabeeyyiin lafa kanarra jiru sa'aatii kana namas haa ta'u bineensas haa ta'u mirga gaafachuu mirga lubbuun jiraachuu fi mirga kabajaan jiraachuu gaafachuu kan danda'an qabaachuu qabaa jechuudha. Inumayyuu ogeessota fayyaa irratti barsiisota irratti ogeessota seeraa irratti daldaltoota irratti qotee bultoota irratti dhaabbachuu hin qabu jechuudha. Kanarraa dabalatee hanga barattoota yuunivarsiitii fi hanga barattoota elementarii hanga haayiskuulitti jiranitti gaaffiin kun bifa qindaa'aa ta'eetiin gaaffii mirga isaanii kabachiisuu danda'u. Barataan sa'aatii kana baratee iddoo maalii akka inni jiru hubatee fuuldurri isaa immoo egereen isaa maal akka ta'u baree abdii inni ittiin maatii isaaf qabullee ilaalee fuuldurri isaa sun fuuldura lubbuun jiraachuu akka isaaf hin taanellee hubatee
amma iddoo sana ga'u sa'aatii kana sa'aatiin ittiin gaaffii mirgaasaa fi gaaffii lubbuun jiraachuu gaafachuu qabudha jechuudha. Jarreen kanarratti ogeessota irratti barsiisotaa fi ogeessota seeraa irratti dhaabbachuu hin qabu. Akka yaadaatti kanneen kaasu isaanuma sanaan dabalate sa'aatiin kun sa'aatiitti mootummaan amma sa'aatii kana sa'aatiitti kufeera jechuun danda'amudha. Maaliif uummanni harka isaan jiru daldalaan gibira humna isaatiin olitti kan qotee yookiin immoo kan mana qabu kan lafa qabu lafa isaarraa qotatee gibira kaffaluu hin qabu. Kaan mana isaarra jiraatee mana ittiin kaffalatee gibira kaffaluu hin qabu. Sababima lubbuun hafee lubbumaan jiraachuudhaaf gibira humna isaatiin olitti kaffalaa kan jirudha. Kana jechuun uummanni harka mootummaa jala hin jiru. Barsiisaan harka mootummaa jala hin jiru. Ogeessi kamiyyuu harka mootummaan jala hin jiru. Beelladoon illee jecha ittiin dubbatanii gaaffii gaafatan dhabaniin malee akkuma namaatti rasaasan reebamanii dirooniitiin reebamanii kaan immoo saamamanii akka hin taane ta'anii kaan immoo mana keessatti gubataniitu kan isaaniif dubbatamu dhabaniitu malee jechuudha. Kaan dubbachuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf mootummaan kun waan of harkaatii qabu hin qabu. Dhuguma immoo saba Oromoo qofaaf iyyuu otoo hin taane saba kamiifiyyuu akkaataa saba sanaatiif ta'utti bulchaa jira gaafa jennu bulchaa hin jiru. Kana jechuun immoo dantaa mataa isaatiif jecha yookiin immoo akkaataa aangoo isaatiif ta'utti yeroo isaa kana butachuudhaaf kan socho'aa jirurraati kan hafe waan hundinuu harkaa ba'eeraa jechuudha. Inumayyuu immoo waraanumti inni qabu sun mataansaa kan inni itti abdatee jiru mataansaa isatu akka yaadutti yaadalleetii kan hafe kan beeku waan beekuuf harka isaa jala hin jiran. Ani akka yaada kootti ammayyuu gaaffiileen amma qindaa'aa jiran kan Dooktar Gadaan fakkaasanii waan hundinuu istiraateejiitiin deemamaa akka jiru nuu kaasaniiru. Kanatti aansee eenyutu gaaffii mirgaa gaafachuu qaba? Ogeessota seeraatti, ogeessota fayyaatti, barsiisotatti aansee eenyutu gaafachuu qaba kan jedhamu sanarraatti dabalatee akka yaada kootti inuma waraanuma harka isaa jiran sana wajjin bifa kamiin isaanumti mataan isaanii miindaan gahaa kaffalamee fi lubbuu isaanii aarsaa gochaa jiru. Aarsaa isaan kaffalan sun immoo aarsaa kabaja isaanii maluudhaa. Sana gochuun dura immoo maaltu isaanii mala kan jedhamu irratti ilaalame gara isaaniitti deebi'ame isaanumtis gaaffii mirgaa gaafachuu akka isaan qaban gaafa waraanni sun irratti ka'e immoo mootummaan kun iddoo kam akka inni jirullee ilaalee of hubachuu danda'a. Kanaaf akkuma amma irratti hojjetaa jiran kana Dooktar Gadaanfaa isin jaal hawwinfaallee akka irratti nuuf hojjettanii kanaaf yaada akkattiitiin kanan intini jedhu gama kootiin kana fakkaataa guddaa galatoomaa xumureera. Hayyee ulfaadhu galatoomii yaada. Okay, motora harka baasaa jirtaa itti fufi. Eenyu motor miti mogori manam. Your name motor MOTOR. Doggora. Riba mana jarawi. Sagale wayya gala geenyu motor ban sani mo akkam ta'eera. Baay'isaa galatooma xiqqooshee maa ta'uu baay'ee hamileen toraa jirtu jiruun keessan baay'isee nama gammachiisaa galatooma. Lakki ani xiqqooma ishee waan jaal Dooktor Oljirraan dubbachaa ture waa itti daddabaluu malee waan haaraayyuu hin qabu. Garuu waan hin dabalu maali? Maal dabalta nama naa jettanii gaafachuu dandeessu. Mootummaa jedhamtee kan